السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا كينيا كومنتي يادا كيسن كان نفديس دان وبفتشو دانجتشودا ديبي جلجالا ساينسي وليجالا كان بقولنا تمورا شلقي سن هجدا نو أجرسيس كان جتنيف ديب ساسا بريف ليجو ده هجدة تجرا غافين تكفى رامال جتي نمني كونغولاتا أوها جورتوكو أريتي جدوليسا شنتم متر per second تين غير كابات دقيقة ديدم أديمي يدا كتاموري نمشي أديمي هم مكان جرو وجين والبراي موك أبنو جتشودا أستيجا هجيدان كنو إسناغر سيفاميت جرا دورا فرماترة كنما V average جتشودا V average إسه نون جتشودا V average كنو شنتم متر per second دي غير كاباتين تايمين ديدم نو كنميتي جرا time jechuudha diidam mini jechuudha miniti kan jedhamu gara sekondiitti yoo jijjiirannu diidam baay'isuu 60 sekondii wajji yoo walitti sararannu jechuudha wanni nuti argannu meeqa kumaa fi diidam baay'isuu 60 kumaa 200 sekondii taha saffisni qaxxaamurri inni deemee hammam kan jedhu S jechuudha furmaata jalatti V average walqixanii taha V average walqixanii taha maal taha V average bakka kanatti jechuudha walqixanii taha V average is equals to qaxxaamura saffisa qaxxaamura jala taayimidha asitti jechuudha criss cross goona S kana waan barbaannuuf S keenya maal ta'a jechuudha V average baay'isuu taayimidha V average keenya 50 meetira per second baay'isuu kumaa fi 200 sekondidha sekondiidhaan sekondiin bada sana booda 50 baay'isuu kumaa 200 kuma jaha jechuudha kuma jaha meetir kan kaabaa yommuu ta'u jechuudha gara meetiraan isa jiru gara kiiloomeetiraatti yoo jijjiirru jala kumaa gaafa jennu 60 kiiloomeetirii gara kaabaatti deemee jechuu asirraa akkanatti arganna jechuudha. Gaafiin lammaffaadhaatis akkasuma kunoo asitti gaafii lammaffaallee isin dalageetan jira kennamaa fi wantaatu jira. Kennama gaafiin konkolaataan tokko boqonnaa irraa jalqabuudhaan 90 meetira per sekondii 8 keessatti deemee jira. Boqonnaa irraa jalqabu yeroo jedhu boqonnaan V initialiin jechuudha 0 dha. V finaliin immoo 90 meetira per sekondii taayimii T jechuudha 8 sekondii keessatti yommuu adeemu guulli jiddu galeessa isaa meeqa kan jedhu yommuu ilaallu guulli as keessatti kennamaadhaa fi barbaadamaa adda baasuun barbaachisaadha. V initially ka'umsa 0 boqonnaa irra turuu isaa jechuudha 0 meetira per sekondiidha. 0 boqonnaa irra turee eegasii wanni deeme 90 meetira per sekondii kan ta'u yommuu ta'u taayimiin isaa 8 sekondii keessatti barbaadamaan keenya guulaa jechuudha. Guulaa kana booda furmaanni isaa maali? General formula keenya kana qabachuun barbaachisaadha. General formula keenyuun kana jechuudha. General formulaan V guullee jechuun walqixanii tahaa V final minus V initial jala maalitti jala Tdha. V finaliin keenya 90 meetira per sekondii hir'isu V initialiin keenya 0 meetira per sekondii jala taayimiin keenya 8 sekondiidha. Sekondiidhaan bada sana booda 90 irraa 0 yoo hirrifne 90 akkasuma gadi bu'a hiruu 8tti walqixanii tahaa meeqa nu ta'a jechuudha 11.25 meetira per sekondii ta'a jechuudha. Kanaaf guulli isaa takka tuqaa 2.5 taha jennee fudhannaa jechuudha. Akkasuma gaafiin itti aantu tamii gaafiin sadaffaadha jechuudha. Dhagaa hangi isaa 40 giraama ta'e tokko saffisa 20 meetira per sekondiidhaan dalga yoo darbatame annisaan sochii dhagaan kun qabu meeqa kan jedhu wajji wal qabsiisee hangi ulfaatinni isaa nu kenname saffisni isaas nu kenname garuu annisaa sochiiti kan nu gaafate annisaa sochii jechuudha bakka kanatti annisaa sochiiti gaafiin sadaffaadha jechuudha. Annisaa sochii jechuun kinetic energy seenuun jechuudha. Hangi nu kenname jira hangi waan nu kenname jiruuf sana booda Vmin 40 giraama kan jedhu gara kiiloogiraamaatti yoo jijjiirru duwwaa 4 kiiloogiraama ta'a. Saffisni immoo 20 meetira per sekondiidha. Barbaadaman kinetic energyidha yookiin annisaa sochiiti. Furmaata annisaan sochii takka lammaffaa MV square yommuu ta'u M'n keenya gaa
beekamaadha. Duwwaa tuqaa duwwaa 4 kiiloo giraama yommuu ta'u viin keenya immoo 20 meetir par sekondiidha. Kana keessatti egaa formulaa kanatti yommuu fayyadamnu tokko lammaffaan bakka emmiidha duwwaa tuqaa duwwaa 4 kiiloo giraama buufanna bakka v iskeeriidha immoo 20 meetir par sekondii iskeerii goona. Sana booda tokko lammaffaan gadi bu'aa duwwaa tuqaa duwwaa 4 kiiloo giraama baay'isu 20 meetir par sekondii iskeeriin kun yommuu iskeer ta'u 400 meetir iskeer meetir iskeer seentimeetir iskeeriidha ta'a jechuudha. Kana booda waliin baay'ifannaa. Kana booda duwwaa tuqaa duwwaa 4 kiloogiraama jechuun duwwaa tuqaa duwwaa 4 kana gara firaakshiniitti yoo kan jijjiirru ta'e 4 irra dhibbaa baay'isu 400 m square s square meetir square sekondi square meetir par sekondi square jechuudha. Kana booda tokko lammaffaan isaa zeero lameen kan baddu yoo ta'u 4 baay'isu 4 16 ta'a. As takka lammaffaatu jira 16 kana lama yoo hirru deebisaan keenya asitti kan nuti argannu meeqa 8 jechuudha. Kiloogiraam meetir par sekondi square kuni meetir square par sekondi square kuni gara yuunitii maaliitiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Yuunitii juuliitiin kaa'amuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf deebisaan gaafii sadaffaadha. 8 juulii ta'a jechuudha. 8 juulii ta'a. Gaafiin itti aantu gaafii afuraffaati. Gaafiin afuraffaatu maal jetti? Qaamni hangi isaa 50 kiloogiraama ta'e tokko anniisaa kuufamaa nuuku. Hangi nuu kenname anniisaan kuufamaa PE yookiin potential energy inni nunis 2000 akka qabaatuuf lafa irraa hammam ol ka'uu qaba gravitational jiin 10 meetir per second square yoo ta'e humni harkisa isaa yoo akkas ta'e jechuudha. Kan jedhu wajji wal qabsiisee kennama nuu kenname irra dhaabbannee jechuudha. Kennamaan keenya hangi 50 kiloogiraamii nuu kenname anniisaan kuufamaa potential energy inni nunis nuu kenname jira. Graafitiinis nuu kenname jira humni harkisaatis 10 meetir per second square jechuudha. Barbaadamaan maal ta'a h isheen nuun jechuudha. Ol fageenyi isaa yookiin hammamitti fudhata kan jedhu jechuudha bakka kanatti. Barbaadamaan hammam ol ka'uu qaba haayitiin isaa hangam takka kan jedhu wajji wal qabsiisee foormulaa beekuu qabna. Ta duraati foormulaa beekuu qabna. Foormulaan keenya akkami? PN foormulaa keenya irratti jechuudha. PN walqixanii ta'a MGH dha. PN walqixanii ta'a MGH foormulaadha kuni MGH jechuudha. MGH is foormulaa waan ta'eef asirraa akkamitti H barbaanna kan jedhu jala MGH jala asitti jechuudha. H kana barbaaduudhaaf jala MG goota. Asiinis jala MG dhaan badaa. Sana booda maaltu hafaa qophatti H hafaa. H'n keenya kunoo H walqixni ta'a PA over MG. PA'n kuni anniisaa kuufamaati 50 kiiloo kuma lama juulii. Jaleenaan emmiin keenya 50 kiloogiraama baay'isu giraafitiin keenya immoo 10 meetir par sekondi squareedha. Sana booda juuliin maaliin ibsama? Yuunitiin juuliidha. Kiloogiraam meetir square par sekondi squareedhaan ibsama. Kana booda kiloogiraamaan dhaamsita meetir square meetiriidhaan dhaamsita meetirii tokkoofa sekondi squareedhaan dhaama. Sana booda zeeroon as jirtuun zeeroo takka asii balleessiti. 0.50 bira jirtus 0 tokko achi balleessiti. Ganaa meeqaa tofaa 20 tofaa 25 gizee hirruu meegaa 4 meetiratti haayitiin ol fageenyi isaa jechuudha 4 meetiraa jechuudha. Ol fageenyi isaa 4 meetira jennaan jechuudha. Gaafiin biraa gaafii afuraffaatti aantee gaafiin shanaffaadha jechuudha. Gaafiin shanaffaa kennama isaatii fi dura gaaficha dubbisna. Sanduuqa hangi isaa 100 kiloogiraama qabu tokko humni harkisa lafaa lafti ittiin ofitti harkistu meeqaa jedha. Hangi nuu kennameeti humna harkisaa nu gaafate. Asitti wanni nuu kenname hangi wantichaa nuu kennamee jira. Barbaadamaan humna harkisaati weight of the gravitational force humna harkisa lafaa jechuudha. Furmaanni weightiin eenyu hojii walqixa F force hojii walqixa. Forcein ammoo maali hojii walqixa MGH hojii walqixa. MGH hojii walqixa. Sana booda M'in keenya meeqa? 100. M'in 100 kiloogiraama. 100 kiloogiraama jiin ammoo 10 meetir per squareedha. Sana booda 100 fuunee 10 yoo baay'isnu
wanni nuti argannu meeqa kuma niwutoonidha jechuudha. Kuma niwutoonii tahaa jechuudha. Kuma niwutoonii tahaa. Akkasuma ammas gaafii jaaffatti yoo dhufnu wanta guulli isaa 5 meetir per second square ta'e tokko yoo humni 20 niwutoonii ta'e irratti dalageeffame hangi wantichaa meeqa ta'a jedha. Wanta guulli isaa 5 meetir per second square ta'e tokko yoo humni 20 niwutoonii irratti dalageeffame hangi wantichaa meeqa ta'a kan jedhu guula nuu kennee jira. Hamma wantichaa illee humnaas nuu kennee jira. Kan jedhu jalqabsee kennamaa barbaanna dura irratti. Kennamaan keenya asitti jechuudha. Kennamaan keenya tokko guulli nuu kenname wanta guulli nuu kenname jira 5 meetir per second square. Forsiinis 20 niwutoonii nuu kenname jira. Eenyu barbaadamu jira? Humna jechuudha. Maasiitu nu gaafatamu jira. Formulaan keenya force walqixa ta'a MA dha. Wayii mass times acceleration isheenu jechuudha. Hanga baay'isu guula jechuudha. Kanarraa wanni nuti barbaadnu M dha yoo kan ta'u ta'e jala A asiinis jala A jettaan. Aan Aadhaan bada. Forcein M walqixa ta'a F over A ta'a. Force irra guula jechuudha. Humna san irra guula. Humni keenya meeqa? 20 niwutoonii. Heeroo guulli keenya 5 meetir per second. Kana booda 20 fuutee 5 firta meeqa? 4 ta'a jechuudha. 4 kiiloo giraama ta'a jechuudha. 4 kiiloo giraama. Niwutoon per meetir per second square jechuun gara kiiloo giraamaatti yuunitii SI dhaan yeroo kaa'amu kiiloo giraamaan kaa'ama akkana taati jechuudha. Akkana ta'a jechuudha. Gaafii torbaffaati. Gaafiin xumuraa gaafii torbaffaati. Gaafii torbaffaa jechuudha. Gaafiin torbaffaa maal jetti? Fayyiseen sanduuqa hangi isaa 32 kiiloogiraama qabu humna yookiin foorsii 150 niwutoonii dhaan yoo dhiibde guula dimshaashaa sanduuqichaa barbaadi jedha. Amma 32 kiiloogiraamni hangi sanduuqichaa nuu kenname, humninis nuu kenname, foorsiin nuu kenname jira. Kennamaan maasiin 32 kiiloogiraama, foorsiin humni dhiibbaa isaa 150 niwutooniidha. Guula nu gaafate. Gaafa guula nu gaafatu formulaa irraa ka'uu qabna nuti. Formulaan keenya force is equals to mass times acceleration. Hanga humna baay'isu acceleration yookiin guula jechuudha. Sana booda asirraa acceleration waan nu gaafatameef maal goona jala M jennaan. Jala M. M baddii A wal qixanii ta'a maal toofa? A wal qixanii ta'a. Force over M ta'a. Force over M. Forcein keenya 150 niwutoonii jala 32 kiiloogiraama. Kana yommuu walii hirroo 150 32 yoo heeramtu 4.67 meetir per second ta'a jechuudha. Meetir per second square jennee kana nuu ta'a jechuudha. Kanaaf laallattanii asirraa bakka komentiin jirutti deebisaa yookiin yaada nuuf kennuu hin dagatinaan isiniin jaa. Hunoo isinii dalagee isinii dhiyeesse yoogaa irraa fayyadamaan isiniin jaa. Hagasitti hanga viidiyoo itti aantuun kalkuleeshinii biraatiin jechuudha qabadhee isiniif dhiyaadhutti nagaan naa tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.